Tole hordoftoota TV Andoogaan nagaan abbaa biraa ta'e karaa Kiristoos Yesuus siniif haa ta'u akkam jirtu maatii Waaqayyoo macaafa qulqulluun gara qorumsaatti akka hin galleef jabeessaati kadhadhaadha. Kanaaf arras akkuma kana duraa isinii wajjiniin maatii keessaniif isiniif akkasuma biyya keenyaaf walii wajjin kadhachuudhaaf gara keessaniin dhufe isa dura sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo tokko erga walii wajjin dubbisnee booddee yeroo waliin kadhannu ta'a. Kutaa macaafa qulqulluu Wangeela Luqaas boqonnaa 2 lakkoofsa 25 irraa sagalee akkas jedhutu jira. Bara sanatti namni maqaan isaa Simoon jedhamu tokko Yerusaalem ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege, Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate, fayyina isa Israa'eliif dhufu kan eeggatu ture. Hafuurri qulqulluun isarra boqotee ture. Kanaan duras fayyisaa goofticha isa abdachiifame otoo hin argin akka hin duune hafuura qulqulluudhaan isatti mul'ifamee ture. Amma immoo hafuuruma qulqulluudhaan gaggeeffamee mana qulqullummaatti ol gale. Maariyaamiif Yoosef akka seeraatti isaaf raawwachuudhaaf mucicha Yesuusiin mana qulqullummaatti ol galchan. Yommuu Simoon mucicha fuudhee kaasuutti baate Waaqayyoon galateeffate jedha. Tolee kutaa macaafna nama isinii dubbise akkuma nama isinitti hime Wangeela Luqaas boqonnaa 2dha. Namichi maqaan isaa Simoon jedhamu tokko bara sana turee jedha. Bara kam? Bara Iyesuus Kiristoositti dhalate. Bara Iyesuus Kiristoos otuu Iyesuus Kiristoos hin dhalatin fayyina Israa'eliif dubbatame yookaan immoo Iyesuus Kiristoos himame isa Isaayyaas boqonnaa 11 irratti dubbatame, isa Iyu'eel irratti dubbatame, isa raajonni darban dubbatanii isa eega ture. Fayyina sana eega ture. Furii ilmaan namaa eega ture. Namichi kun Iyesuus Kiristoos dhalatu isa dhufu isa ilmaan namaatiif fayyina ta'e sana isa abdachiifame sana in eega ture jedha. Bara sanatti namni maqaan isaa Simoon jedhamu tokko Yerusaalem keessa ture. Namni kun abboommii Waaqayyoo kan eege, Waaqayyoon sodaachaa kan jiraate, fayyina Israa'eliif dhufu kan eegu ture. Fayyina dhuunfaa isaa duwwatoo hin taane, eebba maatii isaa duwwatoo hin taane biyyaaf illee waan eeguu qaba ture jechuudha. Israa'eliif fayyina Israa'eliif dhufu sana hin eega ture jedha. Gaaf tokko garuu namichi kun hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee Waaqayyoo akkasittiin jedhee ture. Isa abdachiifame sana, isa dhageesse kana otuu hin argin hin duutu kan jedhu ture. Ergaan inni qabu. Namichi kun dulloomaa jira. Namichi kun deemaa jira umriinsaa. Akkuma nuti har'a ergaa dhageenyee ergaan keenya bubbulee waggaa 3 waggaa 4 ergaa kana ergan dhagaye umriin koo deemaa jira. Ergaa sanaan garuu walitti hin baane akkuma jennu namichi kun umurii dheeraa Yesuus Kiristoosiin eegeera. Namichi kun fayyina Israa'eliif dubbatame kana abdii raajonni abdachiisan kana yeroo dheeraadhaaf eegeera. Haa ta'u malee namni kun fayyisaa gooftichaa isa abdachiifame otoo hin argin akka hin duune qalbii isaa keessatti hafuurri qulqulluun itti himee ture. Gaaf tokko garuu jedha hafuurri qulqulluun isa gaggeessee lakkoofsa 27 deemtanii gaafa ilaaltan hafuurri qulqulluudhaan gaggeeffame mana qulqullummaatti ol gale. Kanaan dura si'a 2 si'a 3 hafuura qulqulluudhaan ergaa dhagayeera. Furiin ilmaan namaan dhufa kan jedhu. Wanti kun waan salphaa miti, waan jabaadha. Akka nuti har'a ilaallu kana miti. Yesuus Kiristoos furii ilmaan namaa dukkana keessaa isa nama baasuuf dhufa kan jedhudha kan inni dhagaye. Waan guddaa, waan biyyaaf ta'u tokko abdachiifame. Namoonni abdii kana hin eegan. Inni garuu cimsee eega ture. Namichi kun hafuura qulqulluudhaan gaggeeffamee gaaf tokko mana qulqullummaatti ol seene. Gaafa ol seenu hafuuruma qulqulluu isa gaafa sana itti himetuyyuu isa gaggeesse. Hafuuruma qulqulluu isa gaafa sana ergaatti hime. Isa gaafa sana ati otuu hin argin hin duutu isan sitti hime numa argitaa isa jedhee abdachiisaanii isa ture. Isa jajjabeessaanii ture. Sagantaa baafatee guyya guyyaatti yeroo yerootti ji'a ji'aatti barbaadee hin argitaa. Furii ilmaan namaa hin argitaa. Fayyisaa Israa'el hin argitaa isa jedhaanii ture sanatuyyuu irra buufateetiyyuu gaggeessee mana qulqullummaatti gashe. Gaggeessee mana qulqullummaa gaafa ol galchuu Maariyaamiif Yoosef mucaa isa kam Yesuus Kiristoos isa abdachiifame sana isa Simoon eegu sana isa Simoon yeroo dheeraa gurra isaa keessatti duwwaa beeku sana gurra keessatti duwwaa beeka Simoon mucaa kana gurra keessatti duwwaa laphee isaa keessatti duwwaadha kan beeku ija isaatiin argee hin beeku Simoon
afuura qulqulluudhaan gaggeeffamee gara mana qulqullummaa kanatti gaafa ol galuu Maariyaamiif Yoosef isa Simo'oon abdachiifame abdii Simo'oon kan isa Simo'oon bara dheeraa eege kana kaasutti baatanii dhaabatu. Afuurri qulqulluun itti dubbate kunooti innati kanaan dura dhageesse sun kunooti furii ilmaan namaatiin jedhamee sitti himame sun kunooti isa kana dhassa isaan baatanii jiranudha jedhee Iyesuus Kiristoos itti agarsiise. Waaqayyo furii ilmaan namaa isa ta'ee afuura qulqulluudhaan gaggeeffamee isa dhalate sana amma Simo'oonitti agarsiise. Yommuu Simo'oon mucicha fuudhee kaasuutti baate Waaqayyoon galateeffatee egaa yaa Gooftaa akkuma dubbattee turte garbicha kee nagaadhaan jireenya kanatti hiiki fayyisuu kee ija kootiin argeera jedhee itti dubbate. Waaqayyoon haasa'e. Namichi kun isa abdachiifame gaafa argu harkaan qabee hin baatee sana booddee hin gammade. Kutaa kana keessatti Waaqayyotu Simooniin sarpiraayiz godhe. Kakuu bara dheeraa waan akka salphaatti narka gala jedhee hin yaadne akka salphaatti mana qulqullummaatti ol galchee yeroo baay'ee mana qulqullummaa kana dhaqeera Simo'oon. Garuu akka irraa kana sarpiraayiz ta'ee hin beeku. Akka irraa kana gammadee hin beeku. Akka irraa kana kaasuutti baatee hin beeku. Baay'een keessan irras waldaatti hin deddeebitu. Guyyaan tokko garuu jira. Guyyaa deddeebi'oo otoo hin taane guyyaa kaasuutti isin baattan. Guyyaa baay'ee mooraa kana seeneera. Guyyaa baay'ee dallaa kana galeera. Guyyaa baay'ee mana waaqeffannaa kana seeneera Simo'oon. Garuu akka irraa ta'e hin beeku. Har'a gaafa deemu lubatu jira otoo hin taane Maariyaamiif Yooseftu isa Simo'oon abdachiifame abdii namicha kanaa baatanii eegani. Ergaa namicha kanaa sanni gurratti baatee ture baatanii eegani harkatti. Simo'oon afuura qulqulluudhaan gaggeeffamee gaafa ol seenu jarri isanni barbaadu sana baatanii jiru. Afuurri qulqulluun hamma sitti dubbate. Simo'oon innan bara baay'ee sitti dubbataa jire mucichi kunooti isa Maariyaam baattu kana dhatteenya. Gammachuudhaan dhaqee harkaa fuudhee kaasuutti baate. Baay'een keenya waan gurra keenyaan dhageenye waan kaasuutti baanu nutti hin fakkaatu. Erga Yoosef mucicha baachuu danda'e, erga Yoosef isa abdachiifame kaasuutti qabachuu danda'e, dhuguman isiniin jira har'a Waaqayyo waan gurra keessaniin dhageessan yoo qabaattan. Ispeeshaalii namoonni ergaa dhageessanii gurra koo keessa jira yeroo baay'ee natti dubbateera. Iddoo baay'eettan dhaga'e ergaa kana ammayyuu harkaan galle warri jettan gatiinsaa qaaliidha wantichi jabaadha wanti Waaqayyo isinitti dubbate. Kanaaf lafarra siqa. Kanaaf dhuguman isiniin jira Waaqayyo galgala kana irra deebi'ee isinitti himaa jira. Yeroo dhiyootti yeroo gabaabaa gidduutti isa gurra keessaniin dhageessan salaphee keessanitti baattanii jirtan kaasuutti isin baachisa Waaqayyo. Harka keessaniin akka isin baattanu hin godha. Simoon yeroo dheeraadhaaf eegee ture, yeroo dheeraadhaaf yaadee ture, yeroo dheeraadhaaf hamma gadi jedhutti hamma dulloomutti eege. Dhuma irratti garuu waan nama dhibu Simoon mucicha kaasuutti baate. Akkas jedhee Waaqayyoon kadhate nagaa qajeelloon akkasi. Macaafi qulqulluun akkas jedha. Daawit umurii quufee du'eedha. Abrahaam umurii quufee du'eedha. Namoonni Waaqayyoo isa abdachiifaman otuu hin argin du'u miti. Isa abdachiifaman qabatanii nagaa nahiiki lafa kanarra nahiiki jedhanii deemu. Dhuguman isiniin jedha. Isin warra karaatti hafu miti. Isin warra xobbeetti citu miti. Isin warra umurii otuu hin quufin du'u miti. Waaqayyo waan isinitti dubbate waan isiniin jedhe hundumaa kaasuutti isin baachise gurraan dhagaa darbitanii du'atti hin laatamtan. Amantiin sin keessa jiraatu yeroo duuti dhufee sin dura dhaabatu hin duuta gaafa siin jedhan ani isa natti himame sana otuun hin argin otuun kaasuutti isin baatin otuun Waaqayyoon irratti hin galateeffatin otuun yaa Waaqayyo nagaa lafa kanarraa na hiiki fedhii isaatiin hiikame Simo'oon lafa kanarraa nagaa jedhee waan natti dubbatte argeera waan ta'e firoota koo galgala kanaa kaasee namoonni ergaa dhageessanii garaa keessan keessa abdii qabdan kan Waaqayyo isinitti dubbatee ergaa duwwaa ta'een harkatti hafe kan isin jettan natti dubbatee ture akkan nama guddaa ta'u natti dubbatee ture akkan jijjiirama adda argu akkan hiyyeessota baay'ee karaarraa kaasu natti dubbatee ture safara kanaaf mandara kanaaf Waaqayyo nama guddaan si godhanaan jedhee ture warri jechaa jirtan galgala kanarra deebi'een isinitti hima. Afuurri qulqulluun na keessaan isinitti dubbata. Har'as sasitti dubbate baatee dhufa Yesuus. Sasiin jedhe sana baatee dhufa Yesuus. Gaafa sana sisiin jedhe bifa isaatu hin geeddarin haala isaatu hin geeddarin akka gaafa sana sitti dubbate sii fidee dhufa Yesuus. Irraanfateera Waaqayyo na dhiiseera Waaqayyo jettanii kan dhimmicha dhiistan jettanii kan irraanfattan abdii keessan ganamaa kan gattan galgala kana siniin kadha. Lafa isin teessanii jirtanutti lafa isin jirtanus eessayyuu jiraadhaati sagalee dhagaa jirtan kanatti kan amantan
dubbii dhagaa jirtan kanatti sagalee waaqayyoo ani qabee jiru sagaleen waaqayyoo ana masinii dubbisatti kan amantan maqaa waaqayyoo waaqa jiraataatiin sagalichi dhufee lafa sin teessanii jirtan sin hakaasu sagalichi dhufee isa abdachiifamtan harka keessan keessa hakaa'u hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame hafuura qulqulluudhaan dhaga'e Simoon hafuura qulqulluudhaan gaggeeffame Simoon hafuura qulqulluudhaan baachifame Simoon hafuura qulqulluudhaan kan dhageessan hafuura qulqulluudhaan kan gaggeeffamaa jirtan hafuura qulqulluudhaan kaasuutti sin baachisu waaqayyo galgala kanaa kaasee nan jedha abjuu duwwaan ta'inaa maqaa Yesuusiin mul'ata duwwaan ta'inaa maqaa Yesuusiin ergaa duwwaan ta'inaa maqaa Yesuusiin ergaan garaana bokokseera kan jettan ergaan gurra natti duucheera kan jettan baay'ina ergaarraa kan ka'e waldaa dhaquyyuu dhiiseera kan jettan haloo Yesuus si jaallata kakuu kan sitti dubbateef biraan si ga'uufi malee akkasumaan gurratti si afuufee si bira darbuuf miti inni akkan sobneef nama miti ilma namaa miti jedhamee caafameera waan sitti dubbate hundumaa si lakkoofsisa waaqayyo Abrahaamiin urjii duwwaa lakkoofsisee hin darbine dhaloota lakkaa'eetti kenneera waaqayyo galgala kanaa kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin abdii duwwaan ta'e gooftaa ko ergaa duwwaan ta'e gooftaa ko dubbii duwwaan ta'e gooftaa ko gurra koo keessa jira harka koo keessa hin jiru kan jettan galgala kana inni Simooniin kaasuutti baachise jaarsa sanatti inni dabarsee kenne Yesuus galgala kana maqaa Yesuus Kiristoosiin gulantaa umurii kamiin keessa jiraadhaa gulantaa jireenyaa kamiin keessa jiraadhaa gulantaa ikoonomii kamiin keessa jiraadhaa abbaan koo Yesuus sin abdachiise fidee harka keessan keessa hakaa'u siniin karadha maqaa Yesuusiin hafuuraan gaggeeffame anis maqaa namichicha Naazreeti Yesuusiitiin galgala kana wanti namatti hin kennamne tokko sinitti kennamu wanti dhalootatti hin kennamne wanti haaraan sin keessatti wanti dinqiin wanti birqiin tokko wanti alaabaa maqaa Yesuusiin baate tokko akkasin baattanu sin taasisu sinitti kennamu gurra keessan keessa isa jiru harka keessan keessa siniif hakaa'u garaa keessan keessa isa jiru harka keessan keessa siniif hakaa'u laphee keessanitti isa baattanii jechaa deemaa jirtan harka keessan keessa siniif hakaa'u dhiyootti dhuga baatu siniif godhu balbala mana keessanitti dunkaana gaddaa otoo hin taane dunkaana galateeffannaa dhaabsisee waaqayyo dhuguma jira akkasin jettanu sina godhu nama walitti qabdanii warra gooftaan waan kana waggaa 10 dura natti dubbatee ture gooftaan waan kana waggaa 5 dura natti dubbatee ture Yesuus waan kana waggaa 20 dura natti dubbatee ture natti dubbate waggaa 10 dhala dhabee otoon bo'uu waaqayyo gaanfa koo olol qabe akkuma jette annaan dhala dhabdanii kan boossan hojii dhabdanii kan boossan balbala dhabdanii kan boossan carraan dhabe jettanii kan boossan naman dhabe jettanii kan boossan galgala kana waan barbaaddan sanaan walitti sina fidu Yesuus abjuu duwwaan ta'e mul'ata duwwaan ta'e dadhabbii duwwaan ta'e yaada duwwaan ta'e karoorsu duwwaan ta'e kan jettan maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namicha Naazreetiin galgala kana sagaleen kun sina kaasu lafa dubbiin waaqayyoo amma dubbadhe kun sina kaasu lafa maqaa Yesuus Kiristoosiin gulantaa jireenyaa kamiin keessa jiraadhaa gulantaa hojii kamiin keessa jiraadhaa gulantaa barumsaa kamiin keessa gulantaa kamiin keessa gulantaa kamiin keessa jiraadhaa gulantaa caalmaatti sina baasu Yesuus gulantaa jabaatti sina baasu Yesuus yeroon keessan galgala kana ga'eera jedhe milli Yesuus gara mana keessanii haa dhufu yeroon keessan galgala kana ga'eera jedhe milli Yesuus lafa sinitti ofirra gatteessantanii lafa kotaatanii sin baasuudhaaf dhufu Yesuus dingata dhufe harka sina qabu Yesuus nan jedha maqaa Yesuusiin dargaggoon nana maqaa Yesuus Kiristoosiin sagalee kanaan ka'i lafa sagalee kanaan cabsii ba'i sagalee kanaan darbii milkaa'e sagalee kanaan dhaqii qabi dhaga'uu duwwaa miti kaasuutti baachuu jira Yesuusii wajjin dhaga'uu duwwaa miti kaasuutti baachuun jira yeroo dhiyootti eeyyee haala tamma keessa jirtuun hin fakkaatu eeyyee waan ati amma keessa darbaa jirtuun hin fakkaatu borga nama garuu waaqayyo gooftaan maqaa Yesuus Kiristoosiin mimmaan kee xaragee waan haaraa sitti kennee ilkaanati waliin qartee boo'aa jirtu kana kolfisiisee waaqayyo nama gidduu si adaabu abbaa koo haadha koo ani hin fayyuum dooktara meeqanatti geeddarameem hin fayyitanaan jedhee tureem naman si godhanaan jedhee tureem sin jijjiiranaan jedhee tureem sinii kanaan jedhee tureem ergaa duwwaa ta'e malee dubbii duwwaa ta'e malee dhaga'uu duwwaa ta'e malee naan jedhee tureem kan jettan inni siniin jedhe waaqayyo yoo ta'e siniif dhufu galgala kana
inni siniin jedhe nama miti erga ta'e, inni siniin jedhe samii keessaa erga ta'e, inni sinii dubbate Waaqayyoon erga ta'e naan jedhee tureem kan jettan galgala kana, natti dubbatee tureem gaaf tokko, naan jedhee tureem gaaf tokko kan jettan inni siniin jedhe sun siniifa dhufu galgala kana kotteen isaan dhaga'amu garuu haa dhufu Yesuus. Natti barfatee motuman ergaa eegu, natti dhiyee motuman ergaa eegu, otuman Waaqayyoon eegu, otuman Yesuus eegu. Natti barfatee umurii koo darbaa jiraam, lafan natti dhiyaa jiraam, qixa lamaan karaan dhaabadhee si eegaa jira. Baay'een na bira darbanii, baay'een na gatanii kan jettan galgala kana faana tokkoon fuudhee bira si dabarsu Yesuus. Na darbanii warratti jette sana bira si dabarsu Yesuus. Na biraa hiiqaniiru warratti jette bira si dabarsu Yesuus. Hin danda'a abbaan koo baay'oota otuu dhibeerraa hiiku, baay'oota otuu kaansariirraa hiiku, baay'oota imimmaan gaddaa otoo irraa haqu argeera ija kootiin. Wangeela dhaga'uu duwwaa otoo hin taane agartuu koo kanaan namoota baay'ootu gargaaru argeera. Atis argiteetta yoo ta'e inni sitti dubbate siifa dhufu galgala kana, lafati jirtutti siifa dhufu. Sagaleen kun akkuma si bira ga'e miilli Yesuus si biraa ga'u. Erga sagaleen nama ija bishaanii tokko si bira ga'e, erga sagaleen raajii mintee si bira ga'e, kadhanni nama dadhabaa tokko si bira ga'e, galgala kana miilli isaa si biraa ga'u. Galgala kana kotteen isaa si biraa ga'u. Galgala kana kaasuutti si baachisuudhaaf kaasuutti si baatee dhufu. Isa si abdachiise, isa siin jedhe si fidee dhufu, 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 isa sittaasee si fidee dhufu, isa dura ijoollummaa keetti sittaasee si fidee dhufu, ayyaana siin jedhe si fidee dhufu, abdii siin jedhe si fidee dhufu, balbala siin jedhe si fidee dhufu. Yoo ati gantellee, yoo ati gattellee, sati gatte lafaa fuudhee sitta kennu galgala kana. Sati gante lafaa fuudhee sitta kennu galgala kana. Kakuun qaban tureem, ani koo kakuun qaban tureem, ani koo abdiin qaban tureem, ani koo nama akkasiin turreem, Waaqayyoon biraa galfatan qaban tureem kan jettu galgala kana maqaa Gooftaa Yesuusiin. Galgala kana galgala kana galgala kana galgala kana inni galgala lafa bariitti geeddaru, dukkana haqa ifatti geeddaru Yesuus jireenya akkamii keessa akkati jirtu hin beeku. Gurra kee keessaa fuudhee kaasuurra siifa kaa'u. Gurra kee keessaa fuudhee kaasuurra siifa kaa'u. Galgala kana ana tureem jedhi maqaa Yesuusiin. Ana minni gaafa sana, ana minni kaleessa boo'aa ture, ana minni namni baay'een bira darbe, alagaaf firrinni gate sun, ana inni silkii jalaa kaasuu diddan sun si ajechisiisu Yesuus. Ana minni mesajii si barreessinaan naa deebisuu didde si ajechisiisu Yesuus. Warri bilbilli riyaa keessanii sinitti cubame, warri bilbilli firaa sinitti cubame, warri otuma sin beekanii sin beennu sin jedhanii si bira darban, dhaxxee waan argadha biraa jettee leeyyaasifamtee galte sun Waaqayyo anaam nama jedhu si haa godhu. Anaam inni gaafa sana nama jedhu si haa godhu. Anaam inni kaleessa dhagaarra taa'ee ati bira darbite si ajechisiisu Waaqayyo. Arraba kee gungume kaleessaa, arraba kee maaliif kanatti na ajjeeftu, maal ta'a yoo na waamte arrabattiin jetteen ililchi galgala kana. Iyyoob akkas jedhe, kanatti gadameessi haadha kootu na baasuu baate, gadameessi haadha koorrotuun taa'uu baadhe, kanatti du'a wayya jedhe. Deebisee garuu akkas jedhe, Waaqayyo ati waan hundumaa akkati gooto, yaada kees karaatti kan hambisu tokkollee akka hin jirre nan beeke jedhe. Yaadi Waaqayyo galgala kana siif haa xumuramu. Umurii dheeraa yoo baatteyyuu, gurra kee keessa abdii bara dheeraa yoo baatteyyuu, galgala kana garuu Waaqayyo kaasuutti si abaachisu. Galgala kana garuu Waaqayyo harka kee keessa siif haa kaa'u. Isa gurra kee keessa jiru, isa garaa kee keessa jiru harka kee keessa siif haa kaa'u. Nama gargaarta siin jedheera galgala kanaa kaasee garuu nama gargaaru si haa godhu. Nama si godha siin jedheera galgala kanaa kaasee nama si haa godhu. Sin fayyisa siin jedheera galgala kanaa kaasee si haa fayyisu. Sin qaqqaba siin jedheera galgala kanaa kaasee si haa qaqqabu. Sin ceesisa siin jedheera galgala kanaa kaasee si haa ceesisu. Sin oolcha siin jedheera galgala kanaa kaasee si haa oolchu. Sin baadha siin jedheera galgala kanaa kaasee lafaa si haa kaasu. Galgala kanaa kaasee waan haaraatti ba'i. Barii lafaa borganamaa maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin waan haaraadhaan siif haa bari'u. Eeyyan jedheera galgalli kun waan haaraadhaan siif haa bari'u. Ganama borii waan haaraa waan haaraa waan haaraa. Waan haaraa waan haaraa waan haaraa. Sirratti raajee sirratti waame sirratti kadhadheera maqaa Yesuusiin waan haaraa. Kaabarra teessee ameen kan jechaa jirtu waan haaraa.
kibbarra teessee kan eegaa jirtu waan haaraa baarra teessee kan eegaa jirtu waan haaraa sireerraa ameen kan jechaa jirtu waan haaraa karaa deemaa ameen kan jechaa jirtu mana namaa teessee ameen kan jechaa jirtu waan haaraa waldaa keessa kan jirtu ala kan jirtu waan haaraa biyya keessa kan jirtu biyya hambaa kan jirtu waan haaraa dhagayi waan haaraa argi waan haaraa qabi waan haaraa baadhu waan haaraa lafarran jiru waaqa biraa yoo ta'e malee waan haaraa inni namatti kennu isa haaraa ta'e Yesuusidha inni guyya guyyaatti haaraadha jedhamee caafameera waan haaraa baadhu waan haaraa baadhu deemsa haaraa jalqabi himala haaraa jalqabi hojii haaraa jalqabi balbala haaraa sitti baneera mul'ata haaraa jalqabi abjuu haaraa argi gooftaan Yesuus kana siif godhu ilmi waaqayyo kana siif godhe galataan si dhaabu kadhata gaafa sanaatiin nama ta'e nama jedhu si godhu na yaadate nama jedhu si godhu har'a ameen jechaa jirta har'a na wajjin boo'aa jirta har'a na wajjin iyyaa jirta borii ganamaatii kaasee garuu barri fuuldura kee jiru bara galataa siif ta'u bara ilillee siif ta'u bara namni ol jechuu dadhabe ati garuu ol jedhi deemi maqaa gooftaa Yesuusii hafuurri qulqulluun si gargaaru gargaarsa waaqayyoo keessaa hiixadhuu fudhu galgala kana kaatu waaqayyoo keessaa hiixadhuu fudhu gombisaa badhaadhummaa waaqayyoo keessaa hiixadhuu fudhu ayyaana fudhu eebba fudhu ulfina fudhu balbala fudhu dhala fudhu maqaa gooftaa Yesuusii waan dheebotteef waan beelofteef fudhu maqaa Yesuusii gooftaa koo Yesuus ilma waaqayyoo kadhata kaleessaatiin waan baay'ee goote kadhata har'aatiin immoo caalu akka gootu nan amana fageenyi sin danquka gamana teessee gamatti lolta sagalee erginaa kun fayyaa jedhee ajajaan dhibbaa sun sagalee keen ergi amanee dhaloonni kun ittiin hafayyu dhaloonni kun ittiin tooratta deebi'u dhaloonni kun ittiin amanee akka'u dhaloonni kun ittiin nama haa ta'u dhaloonni kun ittiin sitti hiiqu ittiin si qabatu dhaloonni kun kadhata kanaan si wajjin wal yaagalu kadhata kanaan maqaa Yesuusiin firooma kee cimsatu namoota miliyoonaan lakkaa'aman bira waan geessuuf namoota miliyoonaan lakkaa'aman waan gargaartuuf si galatu gooftaa koo bantii waaqaa irratti lafa irratti galanni siif haa ta'u waa'ee namoota sagalee kanaaf kadhata kanaan yaadataman sin galateeffadha waa'ee namoota galgala kana lafa kufanii kaafaman sin galateeffadha waa'ee namoota sagalee kanaan yaadataman sin galateeffadha waa'ee namoota yaa waaqayyo dubbiin gurraan dhagaan sun ijaan itti mul'atu sin galateeffadha galanni maqaa keetiif haa ta'u waan ati itti dubbattee wal arganii galatoodhaan waan deebi'aniif si haa galatu ulfinicha ati fudhu maqaa gooftaa Yesuusii yeroo bareedaa waan nuu kenniteef ulfinicha ati fudhu namoota baay'ee bira waan geesseef si haa galatu ulfinni maqaa keetiif haa ta'u maqaa gooftaa Yesuusiitiin ameen firoota ko gooftaa Yesuus waan nama kadhadhe isiniif haa taasisu namooti baay'een kadhata kanaan akka milkaa'aniif namoota biraan ga'a namooti baay'een ittiin fayyan namoonni sireerra jiran ittiin hiikaman waaqayyo mul'ata kana gaafa keessa koo kaa'u galgala yeroo hundumaa sagalee kadhannaa kanaan sin biran dhaabadha karaa kanaan sin gargaaruun barbaade lafan jiru jiraadhee kadhata kootiin sin gargaaruun barbaade mimmaan koo gatii qaba yoo ta'e mana keessan irratti hojii hojjetu mimmaan koo gatii qaba yoo ta'e fuula waaqayyoo duratti mimmaan koo gatii qaba yoo ta'e lafa isin itti kuftanii jirtanu sagalee kanaan sin kaasa waaqayyo namoota baay'eettiin akaasu namoota biraan naagaa guddaan isin jaalladha baay'een isin kabaja ulfaadhaa bor galgala deebinee wal argina waaqayyo sana eebbisu eebbifamaa ulfaadhaa